Nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu yeroo dubbii Waaqayyoon waliin barannudha kun. Karaa kanaanii karaa ittiin mootummaa Waaqayyoo babal'atu waan ta'eef, karaa itti wangeelli Kiristoos lallabamu waan ta'eef, yeroo hundumaa dubbii Waaqayyoo barachuu barbaaddanii fuula akkaawuntii TikTokii Joosii Mucaa Wangeelaa jedhu kanaan na hordofaa. Baay'een keessanii turtii dheeraa waliin qabaachaa irra waan ta'eef, kutaa kutaadhaan dhiyeessaa irra waan ta'eef na hordofaa jirtu. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Asiin kan nuyi dhiyeessinu asumaan akkasiin na hubattan waan barbaadu keessaa kunneen sekendii muraasa daqiiqaa tokko lama dhiyeessina miti. Namootuma barachuu fedhanii fi guutummaa ergaa kana dhiyeessaa irra. Mul'ata Waaqayyo naa kenneen karaa TikTokii irraa lallabaa jira malee waan ta'e irraan kutee dhiyeessaa jira miti. Kanaaf namoonni dhuguma fedha barachuu qabdanii gadi taa'aa na wajjin baradhaa. Asiin hojii wangeelaa kan nuti hojjechaa jirru keessaa kunneen daqiiqaa yartuu daqiiqaa tokko sekendii 40 tuun taanee barsiisuma lallabuma karaa TikTokii ana hojjetaa jirra. Kanaaf baay'een keessa YouTubein qabdu kan jettaniif. YouTubii qaba garuu YouTubein bifa qulqullina qabuun kanarra iddoo mijataa barbaaduun istuudiyoo gaarii nu barbaaduun waan hojjechuun dirqama waan natti ta'ee fi ammaaf gama TikTokiitiin an hojjetaa jira. Sana yoo haala mijataa arganne mijeessine gara YouTubiitti hin deebina. Akkasuma immoo gama waltajjii garaagaraatiin waraabbiiwwan jiranii achirratti gadhiisaa deemuun ayyaala. Amma garuu dubbii Waaqayyoo barachuu kan barbaaddan yaada keessan guutuudhaan qalbii guutuudhaan dubbii Waaqayyoo na wajjin hirmaadhaa. Har'a barsiisa miti lallabadha kanan qabadhee dhiyaadhe. Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 24 kaanee waliin dubbifanna. Haleluuyaa. Dhugaan sitti hima dubbiin kun si qaqqabeera taanaan baga carroomte. Ergaan kun kan keeti waan ta'eef. Akkasidha ilaa. Yesuusii fi bartoonni isaa Qifirnaahomitti gallaan warri gibira mana qulqullummaa fuudhan. Phexros bira dhufanii barsiisaan keessan gibira mana qulqullummaa hin baasu jedhanii isa gaafatan. Phexros immoo deebisee lakkii hin baasa jedheen. Phexros gara manaa dhufee utuu inni hin dubbatiin Yesuus maal sitti fakkaata yaa Simoon? Mootonni biyya lafaa qaraxa yookiis gibira eenyu irraa fudhatu? Namoota isaanii irraa moo yookiis warra ormaa irraa fudhatu? jedhee isa gaafate. Phexros deebisee warra ormaa irraa fudhatu jennaan Yesuus immoo yoos namoonni isaanii hin gaafataman kaa jedhe. Itti fufnee kadhata booddee dubbifanna. Waaqayyo ergaa kan akka nutti dubbatuuf kadhanna. Ilma Waaqayyoo Gooftaa Yesuus Kiristoos isa nu ittiin fuula Abbaa dhaabachuudhaaf ija jabina arganne aarsaa bara baraan jiraatu si'a tokko qalamee bara baraan isa fayyina nuuf argamsiise galanni siif haa ta'u. Karaa kee araara fayyina jireenya arganneen warra lubaaf bilisa ba'eedha. Ulfaadhu Gooftaa Yesuus. Araara si kadhachaa irra akkatti si yakkine cubbuu hojjenne hin beennu. Dadhabaadha nama fooniiti cubbuu qabna Gooftaa. Anaaf namoota dubbii kana dhaga'aa jiraniif araara godhi ati. Fuulli kee awuraa laabaadhiyaas. Fuulli kee lafa isaan jiranitti gara isaaniitti jedhu. Iyya isaanii dhaga'iif. Araarri kee haa ta'uuf fagoo dhiyoo kan jiran alaaf keessa taane kan na hordofan baadiyyaa magaalaa kan jiran eessayyuu haa jiraatan tuqaatiin harka kee tokko isaanitti haa dhaga'amu. Abidda fura qulqulluu namootaa gedderu. Hidhaan namoota irraa ciramu. Ammatu dhukkubsatanii dubbii kana kan dhaggeeffatan irraa caaseera. Leeraaf haasuu kaamaarraa hadi'a. Maqaa Yesuusin isin irraa hadhaamu. Daqiiqaa xiqqoo isinii kadhachuu barbaade. Humna maqaa Yesuusin dukkana baattee lola baattee ari'atamaa dubbii Waaqayyo dhaggeeffachaa kan jirtu. Billaadha kun waa sirraa cira. Tu dhaggeeffattu milikkita ofirratti argi. Gedderame. Waaqayyo jireenya kee gedderu. Dubbii kee nu barsiisi Gooftaa koo ulfaadhu. Maqaa Yesuusin ameen. Haleluuyaa. Dhumarratti isiniin kadhadha. Maatiyos 24:17 irratti gaafa dubbifnu Phexros faa Yesuus faa argina. Mata duree akkas jedhu irratti lallaba. Barsiisa miti lallabadha. Waaqayyo gatii sirraa baasaa kan jedhu irratti lallaba. Haleluuyaa. Ammayyuu amantiidhaan waa tokko sii dubbadha. Waaqayyo gatii sirraa baasa. Iddoo kanatti kan arginu immoo Gooftaa Yesuus Kiristoos faa Phexros faa jira. Phexros Yesuus irraa hiiqee waan jiruufi warri gibira mana qulqullummaa fuudhan dhufanii gara Phexros dhufanii Phexros jedhan jennaan waa si gaafannaa har'a gaaffii wayii qabnaa
xinnoo machi keessa kan deebii kennu kan haasa'u kan waa tokko godhu si waan ta'eefi mee suma hawaasi gaafannaa jedhaniin maalla gaafattu jedheen Phexros jennaani akka jedhaniini barsiisaan keessanii haleluuyaa inni si wajjin manaa baatanii inni sin araddaa qe'ee dhiiftanii horii dhiiftanii hunduma isaa dhiiftanii inni sin duukaa deemtan kuni akkamidha waansaa gibira mana qulqullummaa hin kaffaluu nutti miidhaniin haleluuyaa ila waan nama dhibu jarri kun Phexrosiini Yesuus gibira hin baasamoo hin baasu jedhanii gaafataa jiru. Yesuus gibira maaliif hin baasu? Amma yoo Phexros hin baasu jedhe jarri kun waan biraatti adeemuuf. Kanaaf Phexrosin hin baasamoo hin baasu nutti himi waan hundumaa dhiistanii isa duukaa buutaniittu waa'ee isaa isintu beekaa nuyi gaafachuu sodaannee akkamidha waan isaan baasu jennaanii Phexros akka jedhe haleluuyaa. Phexros silaa jarjaraan ariifataan hin baasaa malee jedheen haleluuyaa. Lakkii jedheen dhiyeennaan gibira mana qulqullummaa innoo hin baasaa jedheen isa hin baasa jedheeni Phexros achi dhaabanne isa hin baasaa ittiin jedhee jaraaf deebii kenne Phexros achi isa ka'ee fiiga gara Yesuus dhaqee iddoo Yesuus jiru dhaqeeti gara manaa gaafa dhaqeedhu gaafa Yesuus hin argu gooftaa gaafanne jechuuf ka'u Phexros jedhee Yesuus hima haleluuyaa mata duree irratti lallabaa jiru Waaqayyo gatii sirraa baasa kan jedhudha. Amantiidhaan jecha kana dubbadhu xumuruufan jedhaa jira. Waaqayyo gatii narraa baasaa jedhi haleluuyaa dhuguma Waaqayyo gatii sirraa baasa. Phexros fiigaa dhufee jarri gaaffii gaafannaanii gara Yesuus dhufee gooftaa gaafannedhu Yesuus Kiristoos immoo Phexros jedheen dhiyennaan haleluuyaa. Amma meedhee gaafa Phexros jalqabuuf jedhu Phexros qoy waan si gaafadhaattiin jedhe Yesuus. Gaafa Yesuus akkasittiin jedhu Phexros no gooftaa qoy anatu dursa waan si gaafadhaa gaaffii ariifachiisaa wayii tokko jira akka kaleessaa miti gooftaa qoy jedhe Yesuus. Haleluuyaa. Utuu Phexros dhaabatee gooftaa qoy narraa ariifachiisaadha narraa akka durii miti ana taasaan naani qoy mee Phexros jedheen maal jennaan har'a nan haasaa jedheen Phexros ati guyyaa baay'ee haasofta guyyaa baay'ee jarjarta har'a garuu nan haasaa jedhe Yesuus. Haleluuyaa. Siifoo amantiidhaan waa tokko dubbadhu Phexros wargama keessa jira yaaddoo keessa jira dhiphina keessa jira utuu Yesuus taasaachuu fedhaa jiru Yesuus garuu qoy jedheen ilaa guyyaa baay'ee haasaatti ta'a guyyaa baay'ee falmatti ta'a guyyaa baay'ee si dubbatetti ta'a har'a garuu Yesuus siin dubbadhachaa jira haleluuyaa. Amantii dhalaa ergaa tokko keessa koo dhufaa jira siin dubbadhaa jedhaa jira mee ati callis mee ati dhiis mee ati gab jedhi maaliif beektaa si dubbachuu barbaadeera Yesuus dhimma awuraa kaafiina maagirra hadiyaa Yesuus Kiristoostu dhimma keessanaaf waasii hojjechuu barbaade qoy siin dubbadhaa jedhaa jira. Phexros gooftaa lakkii qoy nan dubbadhaa noo jedhe Yesuus har'a natu haasaa har'a natu si'a tokko carraanaa kenni jedheen Yesuus takka jedhaani isa booddeeti amma mee gooftaa jedhe Phexros yennaan ati isan jarjaruuf ettee akkasitti taate jedheen Phexros immoo dhuguma jarjaraadha sin keessaa namni dabarsee kennu jirennaan ammuma harka baase gooftaa eedha inni nutti miidhaan utuma karaa deemanii waa tokko dubbata gooftaa eenyudha inni akkas godhuudhaan ammuma harka baase gaaffii wayii kaanaan Phexros harka baasee iddootti Yesuus gaaffii wayii gaafatu harka Phexros hin argitu dur gaaffiidhaaf ol ka'ee dhaabate miillaa wajjin baasuu barbaada gaaf tokko immoo Yesuus eenyu naan jedhu namoonni isinoo eenyu naan jettennaan ati jedhe haleluuyaa masicha ilma Waaqayyo isa jiraataadha jedheen alaabaa gaatirraa baadiyyaas sakam isa jiraata mata dureen irratti barumsa guyyaa biraanan kenna qopheessee waan hin jiruuf masicha ilma Waaqayyooti jedheen ilaa wanti na dhibeenaan Phexros lafa gaaffiin jiru hundumaatti harka baasee hin ariifata kanaaf gooftaa jedhi jennaan ati dadhabina koo beektee akkas jedhaa jirta isa yeroo hundumaa harka baasu isa yeroo hundumaa ariifadhu isa yeroo hundumaa jarjaru beekta no gooftaa isa miti har'a garuu gaaffii ariifachiisaa jira dhimma emerjensii jira maaloo akka durii miti har'a carraan alaadhu gaafanni ittiin jedhu no ittiin jedhe Yesuus gaaffii emerjensiidhaaf deebii emerjensii jira jedheen Yesuus. Haleluuyaa. Egaa harka kee gara kootti qabadhu qaba waan si dubbadha gaaffii emerjensii sitti keessanaaf Waaqayyo deebii emerjensii si qaba. Ora kaafiina magra hadiya ila gaaffii emerjensii dhukkuba emerjensii waan itti kun yaaddoon ariifachiisaadha siin jedhani jettee atuutti yaaddaartu deebii ariifachiisaa jira. Ila akkasiin jedhaa Waaqayyotu deebii ariifachiisaa jira gaaffii emerjensiidhaaf dhimma emerjensiidhaaf waan ariifachiisaa sanaaf haleluuyaa deebii emerjensii qaba siin jedhaa jira. Akkasi dhagaa Yesuus. Sabooddee Phexros gooftaa
maali akka durii miti ata malakootiif jettee keetta noosa durii miti inni kun kunoo dhimma ariifachiisaadha gaaffii wayiin fidee dhufe qoy maaloo gooftaa ishee tokko naasannaan no deebii ariifachiisaan jira maaliif gaaffii ariifachiisaadhaaf mee jedhi kaasammoo gooftaa gaafanni ittiin jedhe namoonni gibira mana qulqullummaa kan isaan fudhatanii namoota isaanii irraati moo warra ormaatirraa gaafanni ittiin jedhe Phexros gooftaan yennaan ani soo kana sitti mu barbaade isa kanadha ani soo kana naasa'uuf jedhu mata duree maqaradha ofii isaatiin beekama ila ammatu utuma namni Phexrosii wajjin bartoota keessaa dhaga'ee jiraate iyyuu Phexros dura fiigaa kan dhufu hin jiru Phexros jechuun aktiivii jarjara utuma la Filiphoosan dhagaanii dhuteetu Filiphoosiif Yohaannis achii gangalatanii isaan achii naanna'anii gaafannu ila dhiisnu ila jedhanii dhaabatanii itti yaadanii kaalkuleeshinii isaa baasaniiti Phexros utuma isaa wajjin dhagaanii dhuteeyu fiigaa durse Yesuus bira ga'a. Yesuusii wajjin haasa'uudhaaf namni Phexrosin dursu hin jiru. Haleluuyaa. Yesuusii wajjin dubbachuudhaaf, Yesuusin gaafachuudhaaf, Yesuusitti dhiyaachuudhaaf namni Phexrosin dursu hin jiru bakka. Yesuus Kiristoosin gaafachuudhaaf yeroo hundumaa hin jarjara Phexros. Ani soonni hin gaafachaa jiru. Innan kaasuu fedhu. Maali gooftaa isa kana miti? Dhimma isa kana miti jechuun oolle Phexros. Egaa akka jedheeni gaaffiinsi gaafachaa jiru jedhe Yesuus. Warra kamirraa gibira fudhatu jennaan. Warra ormootarraa fudhatu jennaani. Egaa akka gootu jedheen jennaan. Nuyis gufuu akka isaanitti hin taaneefi gara laga bishaan ciisaa dhaqi jedheen. Achi dhaqiiti okkoo ittiin qurxummii qaban fuudhiiti galaanichatti darbadhu jedheen. Erga darbattee booddee qurxummii isa jalqaba qabdu san afaansa bani jedheen. Erga bantee booddee akka meetii birrii lama keessaa fuudhi jedheen. Erga keessaa fuutee booddee tokko fiikee tokko anaaf kenni jedheen. Haleluuyaa. Phexros ammas waan tokko gaaffitti ta'e. Gooftaa jennaan. Yeroo manu waamte iyyuutu qurxummii qabnu nu waamte. Har'a garuu waan haaraan dhagee maa inni naan qurxummii keessaa birrii baafnee hin beennu nuyi. Qurxummii gurgurree birrii arganna malee. Akkaataa saayinsii sanuu hojii hojjennuuti akkaataa sanuu baranneetti qurxummichatu birrii fida malee qurxummii keessaa birriin hin argamu. Ati immoo akka jedhaartannaan noo Phexros saayinsiin kee asittiin hojjetu jedheen. Lafa qatirraa lafaa raadiyaas. Phexros saayinsii kee haasa'an jiran isa sin barattan miti inni kun isa sin jedhu dhaqii godhe. Kanaafani yeroo hundumaa waa tokko natti tola. Humni Waaqayyoo kun ijoo humna nama baratee gararraa. Humni Waaqayyoo kun humna saayinsiin waco gararraa. Humni Waaqayyoo kun humna nuyi isa nuyi akkasti kana ta'e sana ta'e kana inni gara. Humni Waaqayyoo humna kee gararraa dha baay'ee. Humni Waaqayyoo waan ati limiitii goote kunoo hin danda'amu kunoo cimaadha kunoo akkasidha cabsee si gargaara Waaqayyo. Gatii sirraa baasa. Isa booddee Phexros laga bu'ee bakka waan na dhibu ijoo. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkaataa inni itti gatii irraa baase gara dhumaatti waa dubbadhee xumuru. Phexros isa booddee gara lagaa bu'ee okkoo ittiin qurxummii qaban lagichatti darbatee qurxummicha hin qabee hiika mataa isaa qabaafanii akkasitti haasaara isteeppii qaba. Akkasumatti laga bu'anii qurxummii keessa waa fidu miti. Isteeppii qaba. Waan kutaa lammaffaa keessatti barsiisutu jira ganaa. Qurxummii sana qabee afaan isaa banee keessaa fuudhee dhaqeeti. Kottaa gatii keessa fudhadhaa. Maal barsiisaan anaafis ofiifis itti kenni jedheera. Kun kan barsiisaa kun immoo kan koo raalabaadha. Alaabaa gaatarraa baadiyyaas akkasitti gatii namarraa baasa Yesuus. Ammatti kanuma namantuuti Yesuus gatii sirraa baasaan jedhe. Tamanteetu na wajjin dubbatte Yesuus Kiristoos gatii sirraa baasa. Akkasitti Phexros qoma isaa dhiibaa sasila yaaddaa sodaachaa deemu. Kottaa jedheen dhiyeennaan. Kun kan barsiisaati kun immoo kan kooti fudhadhaa gatii keessan jedheen. Gatii sirra jiru sana Waaqayyo sirraa kaffala isinis karaatiin beenu. Wanti nama dhibu Phexros Yesuus dhaqii nagadii fidiin jenneen. Ogummaan Phexros nagadamin. Phexros Yesuus dhaqiiti hojii akkasii bizineesii akkasii keessa galii fidiin jenneen. Ishee manni beeku reeba gaasuma haddi laaraa baadiyyaa. Ishee manni beeku san ishee manni shaaqalee san ishee manni harkarraa qabu sanaan gatiirraa kaffale. Egaa waa tokko sii dubbadhu amantiidhaan ani akkaawuntii keerratti sii dhangalaasiin hin jenne hin jedhus hin jiru wanta akkanaa isa manatti baara waldaa fiduun gaarii miti. Saddoo biraatiin sun kan keenya miti kan macaafaa miti. Ilaamee obboloota koo an kanan jedhaa jiru gooftaa Yesuus waanuma xinnoo ilaa ogummaa Phexrosiin gatiirraa kaffale. Waa sii dubbadhu ogummaa mati qabdu sanaan
La barsiisaadha miindattii masanaan hojjetaa mana baankiiti miindaa masanaan waan ati ogummaati qabdu sanaan gatii sirraa kaffala. Kan namaa laxxasiin jedhaan jiru laa Yesuus. Ishee mati qabduun amma Phexros ganaa shaakala biraannan isa kamiin gatii irraa baase beektaa? Ogummaa makaleessa Phexros hojjetuun. Phexros eessa waamame yoo ta'an laga Galiilaati utuu qurxummii qabu waamame. Qurxummii qabutti speeshaalaayiziidha. Beekamaan ogeessa isaati. Saayinsii isaa barateera. Itti guddate ittiin maatii jiraachisa. Madda galii biyya sanaati. Phexros sanaan guddate. Kanaaf Yesuusii madda galii jijjiire miti. Argitaniittu siistema wayii jijjiire miti. Isuma inni qabu eebbiseef isumaan gatii irraa baase. Amantiidhaan waasii dubbadhu. Ogummaa mati qabdu sanaan, barumsumati qabdu sanaan, isumati qabdu sanaaniti. Haleluuyaa. Saayinsiitiin hojjetu jettu si hojjechu. Aaraa laabaadhaa laaboo raadiyaa. Saayinsii matiin hojjetu sana si hojjechiisa dhugaa Waaqayyo. Ergaa tokko keessa koo guuta waa'ee nama tokko. Ani waan afurii keessa koo kaa'een dubbadha. Amanuun kan keetidha. Hojjechuun gahee Waaqayyootidha. Ilaa waan tokko nama si dubbadha. Dhimmi nama tokko waan saayinsiin daangeessetu hojjetamuufi jalqaba. Waan haalli daangeesse kun immaan danda'amu. Dookimentii makee moofa jechuudha. Haaluma piroosesii masi jalaa cufame. Waanuma kuniin danda'aree baanii alaboo gaatirra hadaafii nama gara alaboo raadiyaa. Isuma hin danda'amu cufaa jedhame keessa hawaasii hojjeta Waaqayyo. Maali jennaan ogummaa xinnoo kaleessa harka isaa irra jirtu. Isuma inni kaleessa ittiin bulaa jiraachaa ture. Isumaan gatii irraa baase. Waasii dubbadhu amantiidhaan Waaqayyo isumaan gatii sirraa baase. Kan namaa dhattee cabsiteen fuutu. Kan namaas dhufee sirratti hin dhangala'u. Kan maalis taasiin hin jenneen. Ogummaa xinnooti qabduun. Hojii xinnooti qabduun. Beekumsa xinnoo. Waan ati qabdu sanaan waan xinnoo sanaan gatii sirraa kaffala Waaqayyo. Kana dharka kee ol kaasinaa wajjin. Hafuura qulqulluu, hafuura qulqulluu, hafuura qulqulluu. Gooftaa keenya Yesuus galanni siif haa ta'u. Gatiin sirraa baasanuun jedhaa jirtaam. Maqaa Yesuusiin namoota waan garaa garaatiin gatiin irra tuulame yaaddaa akka nama idaan irra jiruutti sodaachaa abdii kutata. Kun gaaffii emerjensiidha. Kun dhimma ariifachi oolaadha. Adiya namoota akkasii kanaaf deebii ariifachiisaa jirattiin jedhaa jirta. Maqaa Yesuusiin. Saayitii sana amma dhagaa jiran. Ani gara ganamaan lallabaa jira. Galgalas yoo isaan qaqqabe, guyyaa yoo isaan qaqqabe, taaksiin keessattuu ta'anis yoo ta'e, gabaatu ta'anis yoo ta'e, mana barumsaatu jiranis eessa ta'u lafa dubbiin kun itti dhaga'amutti gatiin namoota irraa kaffalamu. Maqaa Yesuusiin gatiin sirra jiru kun sirraa kaffalamu hin jireen. Gatii duwwaadhaare emerjensiidha. Kun ariifachiisaadha. Kun waan gara dhumaati. Kun yaaddaa maala waan ateettutti. Deebii ariifachiisaan jira siin jedhaa jira Yesuus. Gaaffii ariifachiisaadhaaf, dhukkuba ariifachiisaadhaaf, rakkina ariifachiisaadhaaf, qorumsa ariifachiisaadhaaf Waaqayyo deebi'a. Haleluuyaa. Gidduu sii galalaa Yesuus. Kun jecha miti. Amantiidhaan ergaa tokko gara koo dhufe. Maqaa Yesuusiin aboodhaan dubbadha. Waaqayyotu gidduu sii gala. Emerjensiidha. Ilaa. Dubartii haadha hiyyeessaa mucaa tokko itti qabdu awwaaluudhaaf geessaa jiranii. Mucaa boollatti dhiyaate gidduu Yesuus gidduu dhaabatee reeffatti bu'ee ka'ee dhaabachiiseef hin jiraachiseef mucaa boollatti siqe. Emerjensiidha dhimmi sun gara awwaalaatti siqaniiru. Waan ati harkaa dhumeera du'eera sadhumaati afura baafataa jira. Kun ganaa ilaa waan ati daqiiqaa xiqqoo tafeedhaa jirtu kana emerjensiidha waan ati kana deebii ariifachiisaan si haa qaqqabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin furmaanni ariifachiisaan si haa qaqqabu. Takkuviina maagiraadiyas. Waan ariifachiisaan deebii ariifachiisaan si haa qaqqabu. Maqaa Yesuusiin gatiin sirraa kaffalameera. Haleluuyaa. 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 Saayitii kota sirratti na daangeessa. Ergaan keessa koo guutuudha. Bara keessan jireenya keessan Waaqayyo haa eebbisu. Namoonni dubbii kanatti eebbifamaa jirtanii mul'ata kana deeggaraa, mul'ata kana tumsaa. Mul'ata kana tumsuudhaaf karaa keessa naquun nama YouTube chaanaalii Mucaa Wangeelaa yookiin Light of the World ifa addunyaa jedhu dhaqaatii subscribe gochuudhaan achinis dubbii Waaqayyo baradhaa. Baay'een isin jaalladhaa. Harka ol kaasaa waa tokko duwwaadhaan isin eebbisee xumura. Maqaa Gooftaa, maqaa Yesuus Kiristoos isa na waamee sana hojjetaa isaa ta'eetiin aboodhaan waa tokko sirratti dubbadha. Waaqayyo gatii sirraa kaffaleera. Gaaffii emerjensiidhaaf deebii emerjensiin si kennameera. Eebbifama.